guyyaa har'aa barnoota gabaabduu Arboor entertaiment walta'iinsa Arboor education waliin ta'uun qabatee isiniif dhihaate hanga xumuraatti akka hordoftan asumaan isin affeerra. Egaa hordoftoota keenya kabajamuuf jaallatamoo mata dureen leenjii keenya yookiin immoo barnoota keenya guyyaa har'aas karaa gabaabaan hin jiru jedha. Yeroo hedduu wanti gatii qabeessi kamillee gatii guddaa itti baasuudhaan bu'aa guddaa irraa arganna malee wanta gatii qabeessi tokko haala salphaadhaan yookiin immoo karaa qaxxaamuraatiin wanta argannuu fi wanti itti milkoofnu tokkollee hin jiru. Hordoftoota keenya kabajamuuf jaallatamoo fiixan ba'uu karaa gabaabaan hin jira namni yaadu dogongoraadha. Egaa wanta gatii gaarii qabu tokko argachuuf aarsaa inni kaffalteetiin argachuuf si barbaachisan yoo hin kaffalle ta'e wanta gatii gaarii qaba jettu san haala salphaa ta'een eessumattuu argachuu hin dandeenye. Namni yaada salphaa, karoora salphaa, kaayyoo salphaa fi karaa salphaadhaan deemee ni milkaa'a jedhe milkiin isaatiis hangasuma salphaa ta'a. Jaallatamtoota keenya guyyaa har'aa leenjii kana isiniif kennuuf fuullee kaameraa taa'ee kaameraa keessa godhee walitti qabadhee manaa bahee yeroo dhihaadhutti hanga gatii aarsaa waraabbii viidiyoo kana dhiheesseetiin isin biraan gahuuf kaffalu na barbaachisu tokko dirqama bahee jechuudha. Mana taa'ee osoo kaameraa kiyya fuullee isaa ofitti garagalchin osoo ol godheetiin banee ittiin ofii waraabii osoo immoo yaada kana qabaadhee hin dhihaatin sida har'a fuula keessanitti hin dhiyaatu jechuudha. Sababiin isaas wanti gatii qabeessa ta'e tokko gatiin itti kaffalamu malee gatii bilaashan wanti hin dhufne akka hin jirre akka beeknu nu gargaara jechuudha. Hordoftoota keenya kabajamoo Arboor education guyyaa har'aa barnoota karaa salphaa yookaan karaa gabaabaan hin jiru yoo qabatee isinii dhihaatus innis karaa gabaabaadhaan qabatee kan isinii dhihaatee fi gatii itti baasee gatii itti kaffalee fi kan isin dhihaate. Osoo keekin si eegu daabboo hin quufin. Osoo ulfinni si eegu salphina hin mi'eeffatin. Osoo fiixan ba'een si eegu fiixee rakkinnaa hin dhaabbatin. Namni jijjiiramaa haala jireenya isaa keessatti barbaadu tokko hojii jijjiirama saniif isaa ta'u hojiin kun na saalfachiisa na qaanfachiisa hojiin kun naaf hin ta'u kabaja kiyyaaf hin ta'u yookiin immoo haalli adeemsa itti deemu kun adeemsa uummata biratti hin qabu kan duraan maqaan na beekan san gadi na buusu jedhee of ilaala taanan namni sun milkaa'ina yookiin immoo fiixa bahiinsa kaayyoof karoora isaa san akka hin geenye ofumaan ofirraa murteessa jechuudha. Karaa gabaabaa fayyadamuun kaayyoo dheeraa galmaan ga'uuf yaaluu jechuun akka dubartii osoo hin ulfaahin da'uudhaaf yaala mana yaalaa deemu. Kana jechuun wanti nu dalagnu kamuu mul'ata keef of eeggannoo taasisa. Karaa gabaabaadhaan kaayyoo dhugoomsa jettees tasuma hin yaadin. Karaa gabaabaan kaayyoon dhugoomsa hin jiru waan ta'eef. Hordoftoota keenya kabajamuuf jaallatamoo barnoota keenya har'aa kanumaan xumurra. Akkan irraa barnoota abdiin qaba. Yaada fi qeeqa qabdan gama keessaatiinis gama liinkii irraa gadee barreessiniitiinis nu qunnamuu dandeessu. Gama telegiraamaa chaanaalii keenyaatiinis nu qunnamuu dandeessu. Liinkii armaan gad jiru ilaaluun haala salphaa ta'een Arboor education walta'iinsa Arboor entertaiment wajjin sagantaalee inni isiniif dhiyeessu hundaa hordofuu dandeessu. Hanga xumuraan waliin taatanii sagantaa baay'ee qaalii fi mi'ooftuu taate waan hordoftaniif hedduu isin galatoomfanna. Horaa bulaa deebanaa.